kalees gumboot sabaa keessa turte kalees isaanii hojjirte bikka isaan itti si ergatan ergamtee deebitee jechuudha akka jannamma dubbii jaa Jawaar Mohaammed ati Jawaar Mohaammed የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጃዋር መሐመድ ኢራን ደብሰ ጃዋር መሐመድ የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጅጅረማ ቶርበ ጅጅረምቱ አካ ፉለ ገሪጋ ጋረራት የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጃዋር መሐመድ ያዳ ሞርመኒ personal attack yookaan immoo dhuunfaadhaan arraba wal arrabsuun faayidaan qabdu yookaan immoo character assassination yookiin dhuunfaa waan ati qabduun faamilii teetiin siin ugguu gabbaatee yaada waloo yaada oromummaa waan godhuu qabnu irratti walaasoynu namni gabbee guusee arrabse nama mo'ame nama gartee tiyya malee harummaan kiyya haa ta'u juu ugguunii fi siin mormuu dadhabisee arrabsaa jechuudha. Sandiisuun gaariidha. Akkasii mee ammaan tana mootummaan maal godhaa jirti amma jijjiirama guddaa godhaa jirti. Mootummaan biyya jijjiiraa jirti. Mootummaan gabbaatee namootan isaan mormu kana personal attack yookaan immoo dhuunfaadhaatti arrabsaan jirtu. Prime Minister Itoophiyaadha. Dr. Abiy Ahmed gabbee warreen amma mormu kana warreen isa dura dhaabbatu kana personal attack yookaan dhuunfaadhaan arrabsaan jiru. Garuu isaan gabbaaniiti dhuunfaadhaan arrabsaa jiran jechuudha. Jalqaba irraa ilaan gamma ogguunii fi mo'amtu yookaan immoo ogguunii fi nama dura teessee haasa'uu hin dandeenye ogguu saba kee yookaan immoo hawaasa kee dammeeffachuu hin dandeenye gama arrabaa deemtaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya mootummaa arra jirtu tan Abiy Ahmediin hoogganamtu tana gaafa faannoon yookaan immoo inninis gabbee waa'ee faannootis dubbatee faannoon hangana jidduutti daangaa Itoophiyaa eeguu qabdi gaafa juusan gaafa ummanni Oromootii fi sabaa sablammiin wal nyaachaa turte sun gabbaanee balaaleffachaa turre dhugaa jirtu. Arra immoo dubbiin ummanni wallaalaan waa hedduu godhaa jira jechuudha. Ummanni Oromoodha mootummaan tun mootummaa Oromooti jechaa jirani. Ati immoo Oromoo taate yoo akkaataatti Itoophiyaan tun ittiin deemtu ittiin bultu tun siin ta'in maqaa Oromootiif jechallee ustee taa'uu qabdaa jechuudha. At least mootummaa Oromooti jettee diinni kaleessa Oromoo gabroomsaa ture. Sabaa fi sablammii Itoophiyaa keessa jirtu gabroomsaa ture. Itoophiyaa jaalataniiti miti. Akkamitti sabaa fi sablammii keessaafuu uummata Oromoo akkamitti hacuucnee akka kaleessanitti hin bulchine jechuudha. Arra namni mootummaa Itoophiyaa tan Prime Minister Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamtu ragaatti darbu Oromoo ta'ee rakkoo qabaachuu rakkoo guddoo qaba. Tanaaf obboleeyyan kiyya arra nuti akka ija siyaasaatiin akka laallutti yeroo Abiy Ahmedii fi warreen isaan mormu namootan akka Jawaar Mohaammed wal cinaa qabnu jiru. Garaagarummaa guddoo durii warreen Itoophiyaa tanaan mormu warreen qabsoo godhu qeyroo sababsatanii qeyroo alattis warreen qabsoo godhaa jiru yoo baddii fedhan balleessanillee ummata Oromootiif saba isaaniitiif qabsoo godhanii jannee irraa usaa turre jechuudha. Namu arra immoo badiin irra deemaa jirtu maaliif na achi biitti guddatti maaliif na achitti biitti tolti maaliif na achitti wanti dalagamaa huntiituun dalagamti jechuudha jechuudha. Kanaaf jijjiiramni arra deemaa jiru Itoophiyaa tana keessatti waan godhamaa jiru kana surprise godhuu biyya jaaruu irratti biyya guddisuu irratti namu ittuma lafaa ka'u kan biyya alaatii dhufe waaw biitii jijjiirama guddaa fidde jechuu kan biyya keessa jiru
biitii jijjiirama guddaa fidde jechuu. Rakkoon biyya keessatti namni wal miidhu wal ajjeesu ni jirti. Biyya addunyaa tana hunda keessa jirti. Itoophiyaa bichaan hin baane. Afrikaa tana keessa jirti. Hatta biyyoota guddatte biyya akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Kanadaa kan hunda keessa jirti rakkoon. Rakkoo biyya hunda keessa jirtu yoo beelaa biyya hunda keessa jirti. Akkaataa itti beela san itti furan rakkoon jilmumatti biyya hunda keessa jirti. Addunyaa tana hunda keessa jirti. Kanaaf waan takka sababsatanii yoonii fi jaarsaa jaartii wal lolte Abiy Ahmed, yoonii fi makiinaan osoo deemtuu wal dhooyte namni keessaa du'e reeffa gabbaasanii mootummaadha Abiy Ahmed waan hawaasni wal godhe hunda waan mootummaan irraa quban qabne dingata waan rabbiin itti fidees waan ifi wal godhanis Abiy Ahmed mootummaa jedhanii naggaadeen siyaasaa waan kana oofte jechuu. Tanaaf waan akkanaa tanarraa ifaaqeen bara dabre aman lamaa fi akkana dura gabbaanee ama sad dura gaafa wayyaanee irraa eegale amoota dabre amata meeqaan tam amata 20 guutuu biyya tanatti wayyaanee irraa eegali balaaleeffannee hiriira baanee qabsaa'aa turre ilaa hanga mootummaa ammaa mootummaa Abiy Ahmeditti. Arrammoo ummanni Oromoo Oromiyaa barbaanna jee ummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo kan Oromiyaa barbaaduuf lafaa ba'e lafaa ka'e kanneen duniyaa tanarraa dabre rabbi namataa godhuuf dabran arra ummanni Oromoon qeeroo irraa eegale ilaa haga mootummaan amma jirtu Abiy Ahmeditti Oromiyaa dhiifnee Itoophiyaa sanuu bulchaa jirra. Maali rakkoon? Oromiyaa barbaanna osoo jennu Itoophiyaa sanuu bulchaa jirra. Maali rakkoon? Rakkoon maali? Itoophiyaa bulchuun feenu haa fudhatanii Oromiyaa teenya bichaa barbaanna yoo jettan rakkoo guddootan akka dur daran gaafa sirna gaangee tan gaafa dursan daran akka fi qopheessaa jirtu quba qabaadhu. Ani Oromiyaa bichaan barbaada Itoophiyaan barbaadu yoo jette rakkoo guddoo sirra dhufaa jechuudha. Namni Oromiyaa tana kophaa sii dhiisee ati Oromiyaa ta'e qabattee deemtuun hin jiru. Zamanni zaman sanii miti jechuudha. Maaltu Itoophiyaa bulchuu sirra horkate? Bulchaa jirta kam ana Oromoodha ilma abbaa gadaati. Masaraa mootummaa keessa dhaabbatanii an Oromoodha bagaan Oromoo irraa dhaladhe jechuun gaadha tan dura tawaan biraatti deebita. Tanaaf Oromoo mootummaan biyya jaaraa jirti biyya saamaan jirtu. Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyya jaaraa jira biyya saamaan jiru. Nama Nobel Peace Prize fudhate Afrikaa keessaa nama beekamaa nama lammaffaa Nelson Mandeelatti aanee namni badhaasa Nobel Peace Prize fudhate Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabeenya achi harkate qabeenya bikka biraatti harkatu hunda invest godhaa jira biyya irratti biyya jaaraa jira. Kaan immoo biyya saamuu barbaada. Sababa ilmaan Oromoo godhatee feetuu na arrabsi feetuu na faalsi dhugaa jirtuun sitti himu jira. Warreen amma miidiyaa irraa gabbaanee dubbannu please Johaar Mahammadii fi Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walitti hin fidina. Waa'ee siyaasaatiinis waa takkaanu Dr. Abiy Ahmed Prime Minister Itoophiyaatii fi Johaar Mahammad wahuma takkaanu walitti hin fidina olii. Walitti hin fidina walitti hin madaalina wal cidhaa hin qabina. Kaan kutee jira biyyaaf dalagaa jira biyyan saamu
gabbee badii fedhe dalagu Jawaar Mohaammed badii fedhe dalagu waan ummata Oromootiif godhee jira waan ummata Oromoo godhee jira jechuudha. Dogongora ummata Oromootti hojjetee jira. Dogongora ummata Oromootis kan hojjetin kan ummata Oromootiif tolee jira. Ummata Oromootiif tole ummata Oromootiif tiree dogongora hojjete. Garuu bikki arraati dheeyxee qabsoo godhaa jirtu bikkuma irraa dhufte. Dhageeffadhaa irra deebiseetiin jaa Jawaar Mohaammed gaafa qabsoo Oromootii fi qabsoo Oromootii fi waa'ee Oromoo haasa'u irratti seente bikka irraa dhufte beeyta. Bikki ati irraa dhufte ummatumarra bira dheeyxe kana. Warreen dhiiga xuuxxuu ilmaan Oromoo, gabroomsituu ilmaan Oromoo, gabroomsituu sabaa fi sablammii Itoophiyaa jala dhokatanii maqaa Itoophiyaatiin warra sabaa fi sablammii miidhaa ture kanneen akka faannoo achuma keessaa dhufte jechuudha. Dhiifamaan jettee gaafa achi keessaa dhufte dhiifama jettee uummanni Oromoo warreen sisimate ilmaan Harargeeti. Harargeen sisimatte gaafa Harargeen sisimattee mataarra siin deemaa turte kutaan takka si quban qabdu. Kutaan Arsii si quban qabdu. Kutaan Wallaggaa si quban qabdu. Kutaan Jimmaa si quban qabdu. Kutaan Shawaa si quban qabdu. Kutaan Walloo si quban qabdu. Kutaa Harargee qubaatu si kunuunsaa ture. Beekama kun. Arra immoo kan gurra siilaatu arra osoo hin ta'in kaleessa. Eega Harargee jalaa harka fudhatte. Eega warreen si kunuunsaa ture akka ilmaan Oromootti Harargee bichaa osoo hin ta'in si kunuunsaa ture jalaa harka fudhatte. Uggota akka Arsii, uggota akka Jimma, uggota akka Walloo, uggota akka Wallagga hunda akka feete ta'a turte. Rakkoon qabu. Diina galuu dhabnaan. Arra immoo diina galte. Wanni nu dubbisaa wallaahi qabsoo mataa keetii akkuma hidhaa baatetti qabsoo mataa keetii goonaan namni quba sin laatu diina Oromooti. Bikka ati dheeyxeetu arra ummata Oromoo hunda si garagalche. Badii ta'e hunda takka takka lafa baasa. Tola keetii fi badii kee yoo wal cinaa qaban badii ta'e irra heddummaachaa jiraachuumma. Badiin tana geessin jirtu. Badiin ati ummata Oromoo warra ummata Oromoo mataa irraa muree mataa Oromooti kunju irraa muree mataa Oromoo warra ilmaan Oromoo ajjeesee kana kun hojeenummaan Oromoo jiru. Warra ilmaan Oromoo akkas godhaa ture osoo jaallaltee agartu isaan hojii teessee haasoytaa jechuudha. Warreen ati kolkoleen ati isaan hojii teessee haasoytu. Warra faayidaa hin qabne haga namni haga duraan kabajaa qabdu bikka fedhallee dheeyxu ganda san dheeyxeeti daaraaf goote namni akka keetiitti kufe hin jiru. Wanni tana siin jennuuf nuti nama warra abaaboo teenya fixe nuti warra calii calanqootii fi harma muraa aanolee abaaboo teenya tan Walloo tan Shawaa tan Wallaggaa tan Jimmaa hunda akka qabsoo godhanitti fixe ummata faannoo warreen mataa Oromoo muree irratti geeraru wajji dhaabbatte jechuudha. Kanaaf ati badii dhiifama hin qabne balleessaa jirte. Badii dhiifama hin qabne balleessaa jirta. Balleessite tana dhiifamallee namni si godhuu danda'u hin jiru. Baate ummata Oromoo keessaa murteeffatteeti ummanni Oromoo irraa booda waan hin dhaga'u waan hin irraa butadhu hin qabu den madaa faannootii fi madaa warra faannoo deeggaruutiin tuttuqaattee achi keessaa miidhama isaan hin miidhamin miidhamanii jette. Bara ati nama faannoon dhiibamteeti mootummaa Itoophiyaa keessaa baate dirqama jee. That's it. Nama faannoon dhiibamteeti mootummaa Itoophiyaatu dhiibamee Abiyyi Ahmadiitu faannoo dhiibee baasee nama jee. Kanaan alaf achi keessa dheeyxeeti maal godhaa jirta? Achi keessa dheeyxee isaaniif falmaa jirta jechuudha. Odoo ani amma maaltu si hafe? Isaaniif lallabuu ummata Oromootu ummata kana miidhaa ture. Yoon ifi faannoo deebistee faannoo
nurratti dhaadheessite mootummaan Itoophiyaa tan Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu yoo deebitee faannoo nurratti dhaadheessite nurra faarsite ammallee ni balaaleffanna dura dhaabbanne ejjennoo kanaachu arrallee mootummaan Abiyyi yoonii fi kaatee faannoo kan balaaleffachuu osoo hin ta'in kan faarsitu kan sirriidha jettu akkuma kaleessanitti faannoon daangaasii eeggachuu qabdi kan jechu taate ni balaaleffanna. Jala mureetii sitti hima waa'ee ulmaan Oromoo atiidha faannoo keessa dheeyxee shakkita kan qabaatin laal ilmaan Arsiidha harka dhibbarraa harki 99 biyya keessa jiran mootummaa wajji qabaataan Arsii qabaataan Baalee biyya keessa nyaq nama 3-4 kan waan hin taaneef si jala deemu kunis si jala hafa warris cinaa jiru ilmaan Harargee kan waan du'uun beene kasan mootummaa hin qabne firii lamaan si cinaa dhadhaabbattu si jalaa deemu ta'is naasii hima dhageeffadhu ilmaan Harargee firii lamaan gamaa gamana dhaabbatu cinaa dhaabbattu tasabboonummaa hin qabne tabeeynu watakka sabboonummaa hin qabdu wanni isiin qabdu butachuu naggaadee waan butattu barbaaddu si jalaa hafuu ta'is gizeetti labde sheer godha biraan naagayaa tanaaf laali የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጆሃር መሐመድ qeeroon ati wajjin qabsoon godheetu san tan dhumte san tan gartee እያንዳንዳቸውን እነኚህ qeeroon ጭንቅላታቸውን ከጀሰን ቤቱ ጃርሰን እኙ መቃሳና ከተብ ጃርሰን ጃርሳ ወያኔን ሎለረቲ ቦጂቴ qeeroon እያንዳንዳቸውን qeeroon ጭንቅላታቸውን ጀበር መቃሳና ከተባ ጃርሰን ጃርሳ ቦጃሜ ኡዳኒ ፊ አልባቲ ፍረያስ irrata deebiseetiin jaa Oromoo namni nuti laal namoota ati hojjetu laal dhaaba tokko seente dhaabni ati tokkochaan seente dhaaba kafaa'ooti walin laayixee biraa deemte laal animma akka biraatti warreen gorfamuu danda'u warreen fuula durallee ummanni Oromoo jaalarraa qabu warreen dhiifama godhanii fi mootummaa hojii dalaguu danda'u namoota akka jaalmarrooti jaalmarroon ejjennoo qaba isin keessa dhufne namootan akka Baqqala Garbaati Baqqala Garbaa mootummaa balaaleffachaa ture gaafa ati mana hidhaatirraa baatanii dhuftan gaafa mana hidhaatirraa baatanii dhuftanii welcome isin goone siifi Baqqala Garbaa gaafa welcome isin goone gaafa isin simanne Baqqala Garbaa mootummaas balaaleffachaa dhugaa dubbachaa ture ati garuu dhugaan dubbanne kursii irra teessee gaafa sanuu akka isin walii deemtan ifaa ifatti ijoolleedhaaf hundaaf himnee turre gaafa isin simanne san gaafa welcome yookaan immoo baga nagaan dhuftanii isin jenne sun Jowaar Mohaammed Baqqala Garbaa dhugaa dubbachaa ture isteejara dhaabbatee fedhu mootummaa balaaleffatu fedhu seenaa haa dubbatu wanni inni godhaa ture san waan hawaasa Oromootiif taajee khatti amane godhaa ture no ati akkasin turre warra sisimate san irraa tokkoon ni jettaas nama juus fuula dura yoo akkas jechuu baattees hin dhiisan tanaaf ati gaafa dura mootummaa tanaa hojii jiraachuu ilma hin dandeenye takka tan dura Dr. Abiy Ahmed gaafa inni mootummaa tana qabatu osoo hin qabatin osoo fi mootummaa tun prime minister hin ta'in wanni ati dubbatte historical mistake yooni fi Abiy Ahmed filmaataaf dheessitanii prime minister gootan historical mistake namni jee si gaafa san dubbiin ta'eetii fi dubbiin Dr. Abiy Ahmed bishaan jala yaa'e achi deebitee Dr. Abiy Ahmed prime minister taanaan manguddummaa Lammaa Magarsaati hojii hariiroo umtee Lammaa Magarsaati hojii
dhaabbattee sossonsa eegalte asii biyya dheeyxee sisimannee. Jawaar Mohaammed namni mootummaa Itoophiyaa sirra yookaan immoo Abiy Ahmed sirra faarse hin jiru. Faarsee bulan yoo qubatti laatan si namni Prime Minister Itoophiyaatiif Itoophiyaa faarse ganaallee dhufu hin jiraatu. Dr. Abiy Ahmed faarsuu namni sirra faarse hin jiru. Faaruudhati mootummaa faarsite. Faaruudhati Dr. Abiy faarsite. San hunda maaltu ajjeesa beektu Prime Minister Itoophiyaa kana Dr. Abiy aangoo dhufuu yoo dhufe historical mistake kophaatti jaanafa ta'uu hin qabu waan jette santu zalaalamitti siifi Abiy garaa walitti hin fayyifne dhugaa jirtuu sitti hima. Den biyya dheeyxe sossoonsa guddaa san goote nagayaan taa'uu didde gabbaate iyyite hin taane. Dr. Abiy Ahmed nama surrii lama qabu. Dr. Abiy Ahmed he got double mind, double brain. Nama surrii lama qabu nama akkas Nelson Mandela Dr. Abiy qofa Prime Minister Itoophiyaa. Laal waan inni dalagaa ture waan ati dalagaa turte laal sadarkaa faannoo fi maxxamsee laal faannoo akka godhe biyya teessan eeggadhaa ilaan gadaangaatti qawweetti kannee ummata nama fixaa ture warra taa'uu dide kana nagaa wali kanne nagaa wali kanne faannoo fi Tigraay taa'uu diddee mootummaa diisina jettu wali kanne nagaa wali godhe nagaa wal qabbaneessan taa'ee wal qabbaneesse. Eertiraa namicha Isaayyaas Afwerqii laal kan Afrikaa kanaaf summiidha diktaatara Isaayyaas Afwerqii Itoophiyaa fidee buna dura qabee nyaata dura qabee warra amma soddom beelee kana nyaata dura qabee buna dura qabee Dr. Abiy Ahmed xibbi itti taphate dura qabee itti geesse waan Oromoo godhan waan sabaaf sablammii goote Eertiraan fuudhee achi geesse Tigraay waliin naqee waliin qabbaneesse akka isaan nagee walitti taan godhe. Ogguun nagee walitti taan singee gowwaa nageen sayin lolli isaa walirratti bananii wal qabbaneessan san haqa ilmaan Oromootiif haqa sabaaf sablammiiti. Si galee istiraatejii xibbi Abiy Ahmed xibbi taphachuu beeka. Kubbaa miila lamaanii taphachuu beeka. Jawaar Mohaammed kubbaallee dhiituun beektu. Siyaasuma afaan haasa'u malee. Dr. Abiyyiin ligoorees naquu beeka. Kubbaas naquu beeka. Miila lamaanii taphachuu beeka. Nama ispoortiiti nama hundaati. Roga hunda keessa dhufe. Ni najjaa. Garuu siyaasaa ni beeyta seene. Osoo faannoo galuu baatte. Wallahi chaansii bareeda qabda. Akka hidhaa baatetti osoo nagee keetiin teeyse wallahi chaansii qabda. Miidhamtullee garuu bikka ati dheeyte san bikka ati dheeyte wallahi akka zalaalamitti ilmaan Oromoodhaa siin araaramne if godhaa jirta jechuudha. Laal bikki dheeyte is very sensitive ummata Oromootiif namoota fakkaataa akka kiyyaatii fi kan duniyaa tanarraa dabre. Very sensitive. Bikka san dheeyte bikka ati dheeyte san laal udaan sagaraa fi ganneeti. Dhugumaan sitti hima. Tanaaf laal Baqqala Garbaa ammaan kana kiyyaan akkaan itti deeggaruu fi akkaan itti hin deeggarree jirra. Ummata Oromoo jaalachuu fi ummata Oromoo saamuu dhabuu isaatii fi haqa ummata Oromootiif waan ilaalcha isaa dubbachuu isaa diina galee diinaa wajji ummata Oromoo bobba'uu isaatiif kabajaan qabaaf Baqqala Garbaatiif. Garuu mootummaan tun waan godhu jirtuuf amma dammaqee wanni mootummaan godhu jirtu sun sirriidha. Jijjiiramni kun sirriidha jee amanee gara san galagaruu dhabuu isaatiif niin gaddaaf malee summiin qabuuf. Maaliif nama saamuu miti nama qabeenya saamuu miti nama Oromoon tun nama ummanni Oromoo kun haa
maal harkatu ummanni Oromoo angoosaa harkatee ifini bulchu juu Baqqala Garbaa siifi Baqqala Garbaa garaagarummaan samii fi dachi akkuma Abiyyi Ahmad nama gaarii nama keessisaa wallahi billahi alkarim ani Baqqala Garbaa onnee isaa jarra abbaa gadaatiin keessa harka wallahi Baqqala Garbaa ani elemoo guutuutiin keessa harka onnee isaa keessatti Baqqala Garbaa waaqoo guutuutiin keessa harka nadhii gammadaatiin keessa harka dhuguma rabbitti Baqqala Garbaa ani onnee isaa keessa wallahi alazim wabillahi alkarim mul'is gadaatiin keessa harka Baqqala Garbaa mul'is gadaatiin keessa harka Buriisoo Boruutiin keessa harka Jeneraal Waaqoo guutuutiin keessa harka hoggantoota keenya kan dhume hunda sanii keessa harka maaliif namni siyaasaa wallaba garuu diina galee ummata Oromoo kan kalee ummata Oromoo fannisu Baqqala Garbaa galatoon bika jirtutti laal Baqqala Garbaa rabbiin dalagaa inni biyya keessatti qabu lecturer university ture arrallee Baqqala Garbaa lecturer university ti University of Minnesota he is a lecturer afaan Oromoo barsiisa obboleeyyan kiyya University Minnesotaatti Baqqala Garbaa afaan Oromoo barsiisa he is a lecturer professional lecturer rabbiin darajaa isaa ol deef tana jechuun karaa kaanitti ifiin dandayaa dalagadheetiif dandayaa bikkaan jirutti umrii tanaan taatullee ifiin dandayaa jechuu Prime Minister Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed namoota akka Baqqala Garbaa kana invite godha manguddummaatti ergaa kabaja isin balaaleffatus isin dura dhaabbatus nun gurgurre ummata Oromoon gurgurre tanaa jechuu tanaaf mootummaan Itoophiyaa waan gaarii godhaa jirti mootummaan Itoophiyaa jijjiirama guddaa godhaa jirti sadarkaa Afrikaatti sadarkaa addunyaatti mootummaan Itoophiyaadhaa jijjiirama guddaa godhaa jirti tanaaf hinaaffaan ganda keessa deemtu humata kan gootu Jawaar Mohammad faannoo ta'eetii hojjetti fufi ummata Oromootu isin fixaa ture ummata Oromoo gangees jalatti isin hidhaa ture ummanni Oromoo isin biyyaa isin baasee ummanni Oromoo akkas isin godhee diinii madaa isaanii tan qabne tafaradaatiif taan tuttuqii wajji hojjedhu waan fiddu laallaa tanaaf nuti Oromoon yeroo hunda wanni jechuu qabnu dhimma mataa keenyaa dhimma hawaasaa haa beeknu warra dhuunfaaf deemu jalaa dhoynu tanaaf የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጆሃር መሐመድ filatamte jaba isaan bira dhaynaan ati የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጆሃር መሐመድ jee kan si haasawaa jiru arraan tana taammaan keeti taammaan የፋኖ መሪ warreen faannoo gaggeessu hundi isaanii isa kabajan akkuma goobana daacee faarsanitti si faarsan rakkoo miti warreen ummata Oromoo isaanii wajji maxxanee ummata Oromoo fixa hunda ni faarsan si faarfatan dhengadda am Itoophiyaa first jettee dheeyite isaan bira deebitee am Oromoo first jettee ammas am Itoophiyaa first deebite የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጆሃር መሐመድ ሁማን ቀቡ ገሩ kana tanaaf dhengadda am Itoophiyaa first jetteeti faannoo ግንቦት ሰባት wajji turte gaafa biyyarraa gaafa hariyaa gaafa ummata ilmaan Oromootti hin edaamin gaafa ilmaan Harargee ushuruu sugootu san osoo gaafa sin ta'in duras gaafa dura ani Itoophiyaa first jettee deebitee am Oromoo first jettee ammallee am Itoophiyaa first deebite rakkoon qabu isaanis wanni maqaa siin jaan wanni sii baasan waan biraa siin kannan የዘመኑ ጎበና ዳጬ
የኦሮሞ መሪ ከኛ ጋር የሚሰራ ጁሃር መሐመድ ሲንጃን ከበጃ ሲከነነ ከረት ፋኖን ከበጃ በሬዱ ሲከነተ ከበጀሚ ጃለተሚ ኡምሪ ኤርቱ ሲንጀናቹ ዶክተር አብይ አህመድ ጋፋ ሲበላሌ ፈቻቱ